Akkaataa naashinaal ID keessan akkaawuntii Awaash baankii keessanitti mana keessan taa'uudhaan bilbila harkaa keessaniin itti dabaluu dandeessan ni beektu. Hin beektan yoo ta'e viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadhaa. Akkasuma immoo namoota hedduu fayyada waan ta'eef sheer gochuudhaan haa jalluun isiniin jedha. Egaa jalqaba irratti maal goona? Kiroomii yookaan ammoo intarneet biraawuzarii bilbila keessanii keessa seentanii jechuudha. Egasii boodatti iddoo search irratti maal jettanii barreessitanii faayidaa.awashbank.com in jettanii barreeffamni kun yeroo isiniif dhufe search gootanii jechuudha. Ergasii kan jalqabaa kanarratti verify your national ID, verify identity kan jedhu kana ni tuqna. Ergasii boodatti log in with OTP kan jedhu kana tuqna jechuudha. Log in with OTP erga tuqtanii lakkoofsa faanii keessan asii galchitanii get OTP kan jedhu kana tuqna. Ergasii meeseejiidhaan lakkoofsa naashinaal ID banattanitti meeseejiin hin dhufa. Paaswoordii san iddoo kanarratti galchitanii jechuudha. Erga paaswoordii san galchitanii boodatti odeeffannoo keessan halluu godhii kun ammoo eeyyama kenniif jedha. Maqaa keessan birth date, address, gender, nationality, full name, maqaan kee guutuu, phone number, picture jechoota kanneen yeroo halluu jettanii jechuudha. Erga halluu goonee boodatti kana sirrii ta'uu ni ilaaltan naashinaal ID keessanii. Ergasii boodatti kan itti aanu maal jechuudha? Add bank account jedha. Lakkoofsa akkaawuntii kan Awaash duwwaa 13 jettanitti eegaltanii jechuudha. Fakkeenyaaf duwwaa 14 jettee gala kiyyaa akkaawuntii keessan itti galchitanii boodatti add kan jedhu kana tuqna. Add kan jedhu yeroo tuqtan fuulatti aanu maalidha? Linkid akkaawuntii jedhee isa kana akkaawuntii keessaniin baasaa. Asitti maazers neem kan jedhu kun optionalidha. Dirqamaa miti, yoo barbaadan ni dabaltanii yookaan ammoo darbuudhaan link waan akkaawuntii kan jedhu kana tuqtanii jechuudha. Ergasii boodatti akkaawuntiin keessan success bifa kanaan jira laalamee yeroo xumurametti meeseejiidhaan isiniif ergama jechuudha. Maqaan keessan kan naashinaal ID'dhaan walirratti hidhame sun jechuudha. Galatoomaa viidiyoon kun namoota hedduu fayyada waan ta'eef sheer gochuudhaan namoota hiriyoota keessan biraan dhaqqabsiisan isiniin jedha. Nagaan naaf tura.